Ayyaa akkam jirtu daawwattootaaf jaallattoota lamuutiif har'a kolfiraankii isinii qabannee dhufnee jirra. Kolfiraankii kana kan hojjetu yaa'ii kophiidha. Garuu wanti sunitti humne yeroo hundaa chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa qoodaa laayikii godhaa koomentii nu barreessaa. Amma kallattii maan gara firaankichaatti dabarraa. Nu hordofaan hawwa keenya. Hello. Hello. Oh. Si nagara? Nagara ini? Jirta? Kita akan Sora sinjir natti fakkaata? Iya, nukut mana? Nagara ini? Jadi saya akan nukut. Jirra nagara. Bareedura, bareedaa fi akkam oolma? Oolmaanii bareedaadha. Wal barreerraa? Si barre maal ta'e ganaadha? Eenyuudha si jechuun koo siree ariifatteere. Ariifate. Afaan tokko dubbannaa fi takkasi taase. Atiya? Afaan tokko dubbannaa fi takkasi taase. Bareedaadha. Atillee nan beektu? Baay'ee. Bilbila kee namannaa laate? Tole. Barreessaa fiilmiiti barte? Baay'ee. Barreessaa fiilmiidha. Fiilmii ta'e tokko barreesse. Qalbeessaa Magarsaan jedhama. Gadiin jedhuudha maqaan fiilmii sanaa. Ayyee ammaas mallee Naa akka carraa ta'e fiilmii kee baay'ee yeroo ati miidiyaa irratti hojjettu nan hordofan ture. Isa irratti ilaaleen qaama paartii fiilmii kootii keessaa akkati kastaatu gochuu barbaadeen ture. Akkam ati fedhaa akkamii qabda si jechuu barbaadeen ture. Namannaa laate silkii kee achumaan si barbaadaan ture yeroo baay'ee si barbaadaa ture. Inni taanaan qabu garuu akka jalqaba takka fiilmii hojjettee qabdamu. Maatte? Fiilmii takka hojjette qabdamu horee jedhu. Barreesseen namaa kennaa ture. Fiilmii Sakaallaan beektaa? Sakaalaa beekeera. Sakaalaa keessatti hirmaataadhaan paartii gara dhumaarratti hirmaataa antii sana barreessinee namoota wajjin ta'an wajjin. Ati xiqqoo ishee dhiyeenya kana keessatti gara aartii kanatti kan dhufte xiqqoo kee bubbulleerran jedhee mayyaa dhagaa. Kanaafi fiilmii ta'ee amma barreessaa jiru immoo xiqqoo akkam akka fedha keessi gaafachuu barbaadeen waansa. Inni maataa ta'an qabu. Egaa erga taataa hin qabaanne haala kaffaltii akkamittiin si raawwachuu danda'a akkamidha haalli. Ilaala sabna beektaas. Su'ama haala kaffaltiitti iyyuu seenamini. Umuriin fiilmii kanaa fiilmii kanaa dheerinni isaa isaatii 3 wayiidha. Garuu amma antii taane keessaa edit goonee kee baafnee gara sa'aatii 2:35tti gashaa jirra. Fiilmiin kun iddoo guddaa deemamee hojjetama. Intinis hin deemama. Haaluma waqtii yeroo kana irrattidha kan hojjetame. Fiilmiin kun dhugaasitti dubbachuudhaaf halkan tokko keessatti kan inni barraa'ee yaadi isaa dhufee harkan 2 keessatti barraa'ee xumurame. Baay'ee isaa haasa'uu dandeenya teenye. Iddoo gurguddaa deemamee hojjetama. Ispoonsarallee waan qaba. Akkam haara kaffiyaa irratti ati waan taatu dubbatadhuuti. Amma akkasumatti taatota jiranii akkasumatti xumuraa jira si galee. Ijoolleen si galaa kan dhabeessa yeroo baay'ee
warri kaspishii godhanii taatonni jechuudha. Taatota bareedaa fi filachii waan akkasitti aandee. Ani amma taatota baay'ee beekamuuf filatame. Amma kana keessa Saamsoon Mokonnon faatu jira. Hin beektanii Saamsoon? Ijoollee xixinnoon akka Siifan fa'aa keessa jiru. Sirbitoota keessaa illee kanneen akka Ondaalan Gosaa fa'aa illee keessa jiru. Baay'ee guddaadha. Dirooniidhaan waraabama beektaa? Dirooniidhaan waraabama. Xiqqoo aaksiniis fakkaachuu danda'a. Akkami iyyaaltaa ispoortii kana waa tokko tokko. Aakshinii wayii. Jalqaba wayyuu taatti keessan ture ta'ullee. Ispoortii keessa moo? Shakkinee ture. Shakkiin ture ilkaan kee tokko illee kan tinii weedanii amma xiqqoo ishee cabee namoonni maa inni? Sanarratti beektaa paartiin ta'e tokko baay'ee kan hojjetu. Ilkaan kee ishee gidduu sanarrattidha wanti guddaan tinii fudhanne. Cabeedha moo namaa ijoolloltee? Inni mana cabeedha hojii waan akkasii hojii waan akkasii hojjettu. Bireekidaasii waan akkasii hojjechaa ture beektaa okay. Baay'ee bareeda. Waan akka kolabaa jira. Inni reessaa kan qabu. Bakka itti jiraate. Ani naannaa jamoon jiraadha sii galee. Walarguu lama maal beektaati walarguurra haalli yeroo ammaas xiqqoo waan ta'e walarguurratu haala waa tokko tokko haasofne jechuudha. Itti gallee bareedaadha amma yeroo muraasa amma beektaa filmi keenya akka dhimma rummaan saawwa keessa jiru kana dheerata sii galee daqiiqaa gidduutti amma istaandi baay'ee ta'anii ta'udha amma birriin hundumtu xumuramee jira. Xiqqoos fagaannee hojjenna filmiin kun garuu gara almost ji'a tokko wayii nutti fudhachuu nafu fagaannee hojjenna sii galee naannaa Affaariidhaa fi Tigraay gidduuttidha kan hojjetannu. Adda Shireefaa hin qabataa, Zaalambassaa hin qabataa. Asii immoo wanti kan miilee hin qabalata kan Affaarii. Miilee kan Affaarii keessaa wanti hin qabataa. Samaraa immoo katamaasaa al tokko bichaa kan torban tokko kee ture Samaraa immoo kan isin qabataa. Xiqqoo haalli qilleensaallee nu rakkisuu danda'a sii galee. Kanaafidha sii galee xiqqoo ishee chaayilenjii qaba. Chaayilenjii kana immoo afaan kanaaf jechallee inni ta'uu qabna jedhee. Kanaaf haala birrii irratti haasofne haga meeqaatti hojjechuu dandeessa? Haga meeqaatti hojjechuu dandeessa? Bifa waraanaan hojjettan mati fakkeenyaaf achi keessatti. Amma waa'ee iskiriiptii miti sooraan. Sooraan iskiriiptii waan hundumaa rakkoo hin qabu inni. Ada amman kee loongii bakka meen kaaraakterii isa dhumaa osoo hin taane meen kaaraakterii jala jirta filaama. Jala isaa jirta baay'ee jechuun iddoo guddaatti hojjetta iddoo baay'ee intinii ta'utti hojjetta iddoo baay'ee galtee hojjetta sii galee. Inni amma kamitti ammate fakkeenyaaf amma kamitti hojjechuu dandeessa inni tokko isa jedhudha malee. Taataa qabu samaan mari'annee haasofna taadhaa si galee wanta itti dadhabii qaba taanaan haala dadhabbii kanaadha wanta keessu waan zibireef amma maal beektaa sooraan namni ispoonsara godhe kana qotee bulaa illee ispoonsara godhe fiilmii kana namoonni haala lolaa illee buqqa'an illee ispoonsara godhanii jiru kana kanaaf dheeni sii galee imaanaadha immoo imaanaa kana mana uummatarraa Production kun namteessa amma kana jechuudha. Amma taatota filachaa jira amma ammaaf. Taatota filachaa jira. Production garuu iddoo biraarraa gashuun keenya nafu kan keenya kun xiqqoo ishee baay'inaan waan hin qabneefi gara iddoo biraa deemuu nafu gara ganda biraa deemuun keenya nafu production fi keenya kee baanee xiqqoo. Bakka taataan qabu sammuu naasofna. Amma waa'ee kiffiyaa sararratti haasofni soora. Waan akkam akkamittiin hojjechuu dandeessasti. Mee yoo akkas ta'e yoo akkas sanatti yoo akka kana ta'e kana ta'e yoo akka kana birreemma kana baay'isa kana jettee meesti lafa naa kaa'i. Kana dura waan fudhattee kana dura waan argattee beektani waan hojjette hundumaa irratti waan argattu qabda miti. Mees waan akkasirratti kan hojjedha kanarratti immoo kanan hojjedha yoo jettee akkasitti yeroo lamansiisaa dhumne beektaa amma ijoollee jennu saamsoon fajjin haasofnee xumurree. Amma rakkoodha amma yeroo masaatu murteessaadha beektaati teessii haasawuu xiqqoo ishee waan wanti ta'uuf qattee ta'a bakka wanta sanatti gallee tak waan ji'a tokko gidduutti xumurru
waan isin dudda waa isin nyaattan nu biraa waan nu shaffanama ni rakkoon qabunnaa akkas akkasitti nu keessi. Bakka baay'ee mari'atee dibii bilaati yaadee jechuudha. Wantichi sababni dhufi wanta haala isaatti baree jalqabaan kanuma hiikuu hin danda'u isaa noormaali jechuudha. Ati wanta kanamaa keessaa dhufee asuma naannoo bakka dhufee bifa salphaadhaan iyyuu binaa ta'uu dandeenya. Wanta deemamu immoo riiskii baay'ee taasisuu danda'a. Isaa jennaa kanaafi binaa sobna dhaataan qabu siin bilbilaan yaani badaa bitifeeriin koo birriirra mitiiftee galee. Baatiyaa. Bitifeeriin koo kan bitifeeriin koo birriirra mitiiftee fi Advantajina kamu ofii kooti ilaallateera dheeraa mataatti ta'e. Fuuteettaati? Fuuteettaa? Maali ta'e dhalatee fuute shoo. Maal? Rakkina Itoophiyaan fuuteera. Rakkina Itoophiyaan fuuteera. Hayi maal beektaa haadha manaarraa fagaattee naan xiqqoo sitti gadduu dandeessi jechuudha. Maal addeen ijoolleedhaa yoo fuudhatte? Ijoolleedhaa? Atimu? Naa. Bukan ke mereka? Ini wira. Amar kan ke sudulom, al kan ke suram baru gadu bacu dulom. Te cabe mo, umurin cabe mo di tamte ti. Kan ke summe. Duluman cabe mo, umuri da mo, dukuma antinin cabe. Teko anu umurin ke, teko sekian terfakat gawan nanti rati sidar. Wah. Itu wah makasih nanti fakat ada kau kasih. Bangko itu kacara. Mate. Bangko itu kacara. Kos tu cuma cuk. Terus itu. Mana dulu mana pakai gini ya. Ayo anak kasih nanti fakat sih jadi ni. Ayo. Atamma mati berer tamu ko hajirat. Bal tamma kana ke mati bera mana jet. Mambane. Waggaa 18 ba ni bara keenya 18 baane waggaa 18 baane maatii biraan nuti bara keenya yani maatii bira dhaqee hambula bare kunuma 18 ba'uu keessa dhaqeen bula malee mana nyaattu mana maal nyaatu reesee nama maala kun maaketta Maal gootanii taaksiidhaan taaksii opereeshin ta'uu keessi kaffaltee mana keessaa tumaan iddoo addunyaa opereeshin ta'aan jiru. Artistoonni Oromoo kun hin qabdanii makiinaan hin bitamne hin qabdanii biiksii waan adda addaa. Baaba, echaaba. Echaaba. Akkas taanaa hojii gara fuula duraatti hojjennu xiqqoo rakkisaa ta'a ka taaksiin nuuf taataanaan ulfaataadha. Eenyu mana mee as fakkeenyaaf kan qabattee yaaddu doonollee egaa warra reefuudha. Ay qabaachuun dirqama beektaa qabaachuun dirqama leeni. Inni maal dirqama dhagaa? Ay ikoonomii dhagaa faayinaansii dhagaa. Haa ta'ullee baay'ee illee wannoo taane inni ati tolteeti waan ati taatultuun kana waa kanaasi kan biraa immoo maal ture beektaa soora. Haaluma biyya keenya ilaalchisee waan ta'e wayii gabii sabaasabiyaa wayii hojjennuuf yaadii wayii gaggeessee turre galii sassaabuudhaaf waan ta'e wayii hojjechuu turre uummata keenyaaf bifuma antiriidhaan yoo nu hojjette maal taama bifa birrii osoo hin taane wanta sana irratti bifa piroomooshinii wayiidhaan bifa jaarsaadhaan yoo nu hojjette maal ta'a kootii guddaa kana uffattee akka nama gaddisiisu wayiitti. Atau guddaa galatoom akka amma Firaanki taa'aa jirta lamuutiif kan jedhamu irraati. Akkamittiin jalqaba warruu dandeessi? Akkamittiin jalqaba warruu dandeessan? Cimina kee bareeda garuu fageenya fagaadde nu jedhetteerta. Fageenya baay'ee deemtee hojjechuu akka dandeessu fa'aa bareeda bakka baay'ee namatti toltaan dubbachuu fi. Yaaqoobiin jedhama doktaricha hin beekta. Yaaqoobiin jedhama doktaricha hin beekta. Waan maal immoo wayyaree maal wayyi?
Maali jedhama. Maaloo yaa afaanii buraayyuu agartee oda peenu gubeen uffite maalitti tolu waamna. Ana ba haasawaa keessa taa'aa ture.